Gulubbuani galatoom ishee. Laa siinan jedhee namni baatu wal jaalata surprise wal godhudha. Naati garuu guyyaa takka surprise na gooteen beektu. Rakkoon qabu surprise isin godha yaa'u hin beektan firee hojii sitti baay'ataa biizii taataa mana keessaan baatu faamiliin ati bira jiraattu namoota gurguddaa namoota eegumsa sii godhanidha. Kanaafuu anillee sunnatti tolee isin jallise. Kanaaf surprise darbeen qabu biiftisaa jarjari. Damoo jechuudha. Namni jedheefis guyyaatti laa sooleen kaleessa na gorsaa turte haadhi faaxee na gorsaa turte biyaasi guyyaatti qursii nyaattee dura hoggaan irriba kaatee kaza qursii kee nyaattee waa sitti tolu nyaattee immoo waa sitti tolle nyaattee achi booda immoo misaa sa'aatii lubbuu maal nyaachaa nyaanna akkas namaan jechuu qaba jedhannatti manii jiru. Oolman gisee dura na jaalatu akkasumatti malaallasaa oola karaa kana yedduu naan jette sooreen. Na ani waan hundumaa gaafadhee jira. Ati garuu baadiyyaattis naa gootaa isaa namaaf asoba. Biiftuu ani koo yerootti ofii kooyyuu biizii ta'ee bakka misaa koo of dagadhee ooluun jira hojiidhaan biizii ta'ee. Kanaafuu waan amma biizii si gootan qaba chaarta. No, yoo man immoo qursii nyaatte, misaa nyaatte, iraata nyaatte maal gochaarta bishaan dhugaarta siin jedhare. Ahaa sila kana koona gizeen qabdu jechuudha. Kuni koo gizee nama dhoofuu miti bar. Gizee faana wal laallatu bee. Inna. Ay. Yoo ne nama hojii hin qabne nama taa'aa oolu wayitu akkas jedhamanii. Ati taa'aa ol taa'anii hojiin qaba sanaafuu waliin arginu jechaarta. Ati naan jedhime akkas. Ati naan jedhi. Maafasiin jaasituun andoo kana booda silkee irratti hin dawwalu. Gastii keetis hin dhufu yoo gastii kollee uftes hin galchu sifaan inaasu dirqama laa. Qursii nyaattee misaa nyaattee inni namaan jechuu qabadha malee anaa miti kan akkas jechuu qabu. No. Kuni dhiirarraa hin eeggamu shamarran irraa malee. Waadaa? Yaa. Waan hundu ati koo bakka amma waadaan dhaggeeffadhaa isinitti hima. Bargixan waan hin dhabee waadaa kana dhabee waan je'een irraan dhabu garuu inni haan akka kinoo akka inni akka dhiira faranjii sana hin jenne waan akkasii hin beeku. Lumuttuma jireenya jiraata. Dhaggeeffadhaa isinitti hima inni hin beeku amma baruu qabdaa bar dirqama. Laayifii akkasii moo? Dhagee amma nafaana akkamitti yoo laayifii dabarsitu dasee'a. Nutti akkuma nama tokkotti. Akkuma waadaatti. Akka waadaatti akkami misalee ana akkamitti iddoo qabdanitti. Ishi dhiifnee haadhiis nu gaaffii akkasii kana lubbu. Hindhiisu himi maali rakkina jira moo nutti mi'anaaf akkamitti iddoo qabda amma guyyaa tokko sii du'e sii gaggabe erga sana booda hin dhageenye waanuma sana isti akkamitti anaa beekaa qabda nutti. Fakkeenya maallaan jettetti? Fakkeenya lamisalee anastii jaalala naa qabdu naa ibsi dasmeedha. Jaalala naa qabdu ibsi akkamitti na jaalatta. Jaalala sii bahu sumattani malee miidiyaa irratti ni maare. Nammoo maal akkana lubbu mee akkanaas jee maali hidhiin kee maal kana ta'e? Na dhukkubaara. Hidhii hoo? Ati nagaadha kaa biiftu? Laalala wanni nagaa jedhu hin jiru as deebii maal dhufatte maaliin mee abba kana? Ilaa biiftu dhaggeeffadhu sitti hima. Namoonni kaameraa qabatanii akkasi jala ta'an hin dagatin yeroo haasoftu. No dhiisi biiftu gaaffii akkasii dhiisi ana siin jedhe okay jedhe. Ana siin jedhe shi waan ana siin jedhu lakkin jedhin. Nama dhagi buutuu midhaan asii dawwala kana mana daldalan baafatanii achumaa si gaafa daabeen bakka. Achirraan illee bilbiluu si wayya dhiisi. Si wayyaa? Maaliif siin jedhe beektaa lubbu? Dhiisi.
ነው ፊፊ ያው ግራ አጋባም ስንሞ ግራ አጋባይና ምን አናት ናቸው ጋጀቴ ዱጉ ማን ሲብቹ ማልፉ ማማራ ጋይስ ay guys ani amma waan hin jedhu wallaalan jira meena isaasin immoo biitu maraattu jedha tokko maaliif maraadhee lubbaani ogumaan gaafachaa rabar muncaa waan ta'e akkana ta'e hin beekuun inni hafee sin baadee yaada tokko naa bahee galata waaqayyo lubbu muutii godhadhu hin baa muutii Sobeeti yammoo cinaachi bitaa na dhukkubammoo sobeeti yammoo cinaachi mirgaa na dhukkubammoo tuulamarra roobee maama carratiifaa faamilii isaaf ta'a godhan namni 1,300 sinitti meera. Siin tuqaa jiru nan tunne si tuqaa jiru mana namu nan tuqu ende geetana naani miti isti war dhangenne geetan lakkoofsa tokko barreessa anaani miti barreessu jalqabnaan addaan kutan dhiisati maa barreessaa ta'a ende ani ko sitti meen dadhaben dhiiran fiddaa waadaa biyyarraa eeyye dhiirachuudhaaf nan fida Adin ka addaan kutee. Baay'ee bareeda galatoomi lubbu. Warra afaan hin beekne fidoon ishii faamilii koo. Warri afaan hin beekne hin ta'u. Fakkeenya warra afaan hin beekne kun namoonni akka biiftuu kun ilaa tiiktokeriin Oromoo ibidda irratti jechaadha. Waaqa irratti ilaa ibidda akkasitti tokkos tokkoon jechuudha. Xiyyitiin namoota akkasii kana kunoo nan fida. Namoota jiru mitiire hojii ofiin hojjetanii. Kanaaf fiddaa. Kansa sana kana fideechi booda maal ta'a dhumni sana. Hojiin galcha kaalu. Aare bakkeen akkana fakkaatota akkanaa kana barbaadda. Taada. Hojiidha ko. Kaayis hojiin kun rakkina nutti fideechi. Girrigiridis. Tiktokerii yoone kun ati baazee amma dhugaa dubbachuuf namoonni kan aarsoonaan jechuudha. Namoonni akkasumatti osuma waa'ee nama tokko hin beekin nama tilmaamuudhaaf osuma hin hubatiin qubaan gubatiin edha Oromoo. Siin gadi utaaltanii jireenya namaa keessa galtanii waadaan kanatti dhaabaa dhugaa rabbi. Sinitti meera na dhiisa namoonni akkasitti isin jettaniitu waa'ee koo osoo hin beekin waa'ee koo haasoftan. Dhaaba. Ani baasoo nama raggatuun jaaladhu maqaa nama dha'uun jaaladhu malee tokko nani eenyumarraa likki namatti himuu nama danda'u. Waati dhiiraa akkamitti nama raggattaree yaa rabbi ammaan kana seera jira. Nama rakkoon qabu. Innaa dhiiran fiddaa namni kamiyyuu akkatti jiraatu akkatti kaayyoo isaa galma isaa wallaalu waan ta'eef hojiidhaaf. Odeessina malee. Ati jabaadhaati qabatteetta. Tiktokerii Oromoo tiktoker farsi tiktoker. Agartee yoo jiraatte namoonni baay'een waadaan miraamina jedhanii hojjetu agartee akka viidiyoo maaliif akkasiin jedhu dhuguma. Waan hin beekne. Abbaan barbaade waan barbaade jechuu danda'a jechuudha. Haadha manaa meeqa qabayyuu jechuu danda'a. Ijoollee daa'ima qabaachuu danda'a. Waadaa keessa waadaa beeka. Eenyumayyuu nama galchuu hin danda'u. Anas moo. Tasgabbaa'e. Callis. Amma namoota tan himaara. Ani bulchuu danda'eera taanaan jechuudha. Haadha manaa 10 oon fuudhee namni nama laallatu hin qabu. Ara baakki ammattee teecha haakimatti. Dhugaa rabbi. Dinjet tasgabbaa'e. Ara baakki inni tasgabbaa'e. Ila bulchuu danda'eera taanaan dhugaa rabbi jechuudha. 10 oon fuudhuu nan danda'a. Abbaa barbaade hin galchu. Abbaan sii ta'e faana jiraatta. Abbaan sii ta'u baate ni isa. Nama hin galchu. Yaa. Inde. Min ayyaana sabaa. Waadaan koo qeerramsa dhugaa rabbi. Miti.
Biiftuu viidiyoo cufadhu. ብቻ እሺ 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 አለበለዚያ ግን በጣም አሪፍን ተውዲ ያለ ዋና ሰው ቀብሉ ብቻ ታርጋ ሰው ቀብሉ ተኮ ብቻ ሰይ ታርጋ የምር ዱጋን ጌታ ምስክሪን ዋና ሰው ቀብሉ ናላ ዮ አሶፍቴ ጋሪን ተወቹ ደንብ ታሰከ ጋሪን ታ እሺ ጋይስ አና ካና ሚዲያ ከነረት ሚራ ከሰ ገሉ እንጅሩ ገሩ ጋይስ ከሰ ገሌ ገሌ इनुमानो किते देवी अम्मो साथी दे तो कुमार पता दे आनी बात है आनी लोबो जिम जे चम्मा के ना एरा देवी थे नाम बो डला रिकर दी दस हमारा टारगेट जिम ये बक्का बिस्ती फॉलो ना गोस में बीफ फॉलो ना गोस याते बीफ तो अगे फटा गाइस नितिनमा अंबर जरेनी या केसती वानम गोडू नतु बेका पायो की नतु बेका नमन जालाचू कबु नतु बेका नम वजन जराचू कबु नतु बेका शने गेले एटलीस्ट नमनी जरेनी पोटिव अम्मा नमुमा साथे अनव जियादे की qoodachuu danda'a malee amma yaada kiyya sanatti nafaana jiraachuu danda'a malee yaada kiyyarraan kan darbe unkaan haali na dhalte yaada kiyya kan darbe irraan waa tokko gochuu dandeessu shine galee soo sila kanaafu ani waadaadhaan zim jedhi kanan jedheen waan haasaa jiru kuni booda ba'ee moo waan jettanii poostottasinu beektu kasanarraan ka'e malee ani waada namammaaf akka waan beennu nuyi lamaan beenna shine galee kamin takka haasaa jirrullee maal akka gochaa jirrullee innis beeka anis beeka soo kan kanaa keeji biraan qabu yani immoo bakka haasa'uu qabnutti bicha haasa'u kaman qabnu waan ta'eef waadaa keessan foloo godhadhaa faamiliyaam qimamii keessan jabeeffadhaas waadaa qaalii jabeeffachuun dirqama biyya Dubaay kana keessatti daramtu koko Eva wandime ndayet no salam no ufta ko maganke injabesu wada qali injabefatani warri wada qali injabefannatta lakofsi tokko tokko ay oromo ko cere nyaate cere nyaate shamarran bichaat su jala jira waan na jaalattaniif baanan kan keessan ta'eef waan no nama sirrii ta'eef malee maal na jalaa god waan ani shamarran kabaju malee ani ko nami tokko ina nordofu moto dhugaa rabbi mitire bitu dhugaa dammeen immoo girgirrii kaasaarti koomentiidhaan narraa dhoof Odanyaa keessa reeffadhu sitti meera biiftu. Ayyee kaastu maal jetti dammeen maal jetta? Lakki ishiin girgirriin kaastu. Maa jettee? Ishiin girgirriin kaastu maal jetti? Atiin geeddaramtu. Mootii godhadhu gisee waan akkanaa softuuf. Okay, sorry. Ano ko? Bisa up, YouTube para like someone.